waraanuma keessa sababii tureefi sababbiidhuma waraana keessa tureef gara kanatti sassaabanii fidan malee nama qofatee irra geenye. Akkasuma sababni gara kanatti jechuudha. Hoogganaan sababoonni garaagaraa baay'een sababoota garaagaraati. Maaliif hoogganaan Oromoo kan ta'e hirii gadi godhaniif kanneen saba Oromoo hin taane mataa gubbaa isaanii taphatanii jechuudha. Kan dirqii akkanaa kanneentu jira. Gaafii biraan sin gaafadha. Mindaan keessan kan harka sin ga'u. Biroosiitu hin taane kan harka sin ga'u. Kan ciccitee taaksiin jira, peenshiiniin jira, waan garaagaraa sin irraa citamiti. Akkuma hojjetaa mootummaa tokkotti. Harka kan sin ga'u meeqa? Mindaan kun immoo isin ga'ee isin jiraachisaa jee isin ga'a. Biroo wanta ittiin jiraattan qabdu jechuudha. Uummanni isin faana lolu kun raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu kun yookiis immoo humna addaa kan jedhamu kun tooftaa biraa kan ittiin fayyadamuu qabaa jechuudha. Uummata saamiis haa ta'u, birrii saamii haa ta'u waan garaagaraa jira. Kana nutti hin taane. Mindaan kun isin jiraachisuu akka hin dandeenye waan beeknuuf. 600 mitiifi baatee ammaatti 10,000 wayyuu nama hin jiraachisu. Kanaaf nutti keessa akkamitti akka jiraachaa jirtu. Dhuguma mindaa kanaan jiraachuun wanta biraati. Mindaan jettan nu kaffalamu birrii 2,500 fi birrii 15 kan nu lakkisaa isarraa reeshina jedhamee birrii 850 kan kaffallu harka keenyaan ga'u birrii 1,600 birrii 65. Mindaa kanaan dhuguma jiraachuu hin dandeenyu beelofnee beela dandeenyee obsinee kan deemuu dandeenyu. Namni kun immoo amma ani magaalaa keessaa hin jiraachatii ture. Mindaa 1,600 kan fudhadhee surree tokko gaafa ittiin bitadhu waanuma bunaan ittiin illee dhuguun qaban. Amma mindaan keenya ji'aanuu ga'utti liqeeffannee warrootuma nutti aanaadha sibiilii alaarraas haa ta'u kan irraas warra nutti aanaadha liqeeffanneeti kan ittiin jiraachaa jiru. Hin saamanii uummatamu. Isin saamuu dhiisuu dandeessu kan sin faana jiru kan saamu hin jiru. Gaafa ga'uu hin jiru mindaan isin. Hin jira. Nama moobaayiliin cabsaniisa. Hin cabsu. Nama birrii yeroo birriin jijjiirame sana. Birrii saamaan turre sana. Yeroo birrii reefu jijjiirame. Birrii baay'ee saamaan turre. Birrii 10,000 miti. 100,000 ol yoo argitan saamaan jenne abiyyi. Isaan immoo birrii 10,000 birrii 3,000 birrii 1,000 fa'aa saamaan turre qote bulaa. Daalammoo gocha kana isin miti kan raawwate si ta'uu dhiisuu danda'a miti. Garuu immoo maqaatti waamama waraana kanaa isintu qaba. Itti humna addaa keessatti kan gocha sana raawwatatee ture humna addaati miti. Akkuma waraana sanaatti deebii laatta malee waan goote qofa miti beeku. Kanaafiyyuu akkuma humna addaa sana keessatti saamicha ta'a ture ergaa jira. Sadarkaatti viidiyoodhaan waraabamee ragaa isaatu dhiyaachaa ture miti. Mindaan kun nan ga'uutti sin ga'u taanaan dirqama yookaan ji'a dhufuutti liqeeffatte immoo ji'a dhufu immoo akkamittiin jiraataa turte. Kanaafiyyuu saamuun hin jirti. Birriin lafti dhuftuyyuu malee saamamteetti jechuudha. Yoo ati saamuu baattees kan hiriyaan kee saamee jira jechuudha. Isa kana mee akka hawaasi kun irraa baratu. Isa kanaafiyyuu waan hawaasi kun dhugaa jirtu hubatu atillee dhugaasee nutti himaa jechuudha. Birriin karaa ittiin saamus karaa kamiyyuu karaa hoogganaatiin. Maaliif yeroo mindaan isaa yeroo dhumee jedhe ufumaa qabate paatiroolii siin jedhee nama 5-6 qabatee siin ba'a. Wanna ta'e fuudhee siin dhufa yoo xiqqaate qarshii shaayii qarshii 50 qarshii 100 caalaa sitti hin kennu jechuudha. Asii booda namni tokko hin dubbatinaa siin jedha hin dubbattu jechuudhaati. Kana fakkaata. Hoogganaa keessattuu saamee sin saamsise. Gaaffii biroon sin gaafa. Amma isin harka diinaati baasan. Harka waraana mootummaatis baasanii harka waraana bilisummaa Oromoo jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kanarra waan baay'ee isinitti himaniiru ta'uu danda'a. Gaafa nama qabu nama qalaa, nama harka kennatee nama hin ajjeesaa, hin gubaa waan baay'ee isaaniiru. Isin miti uummata nagaa hin ajjeesu jechaa turan ta'uu danda'a isinii. Isin garuu lola keessatti hin qabne miti. Namni isin rukutee jira. Namni isin miidhee jira innuma faana deemtu. Yoo deemsi isin miidheen alatti wanti biraa isin miidheera. Amma kanaafuu kana booda jechuudha. Amma boqottanis murtoon keessan maali? Murtoo isin qabdan kanaa booda. Nu faana qabsaa'u moo galtanii uummata nagaa faana jiraachuu dhokattanii moo nu faana qabsaa'udha? Fedhiin keessa. Sirraan jalqabaa fedhii kamitti hin taa'e inni itti aana jechuudha. Ani waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamee wajjin qabsaa'uun fedha. Fedha keeti murteeffatteetti.
Galaati erbuu seentee itti seentaa isas fedha isaa gaafata. Shanfeni koo gama achillee odoo eeyyama gaafadhu akkamiin tolutee odoo eeyyama gaafadhu eeyyama naa kennuu jedhanii as dhufe jechuudha. Amma kalee dadhabeet waa'ee akka duute kiyyaa kana yaadadheet bu'aa olee jechuudha. Isaaf yoo galees akki jiraadhuun hin jiru garuu kun beekamaadha. Isinis waan beektu ta'uu danda'a jechuudha. Galee maatii koo dhokadhee halkan tokko lama bira buleet karaa bilbilaa ta'eet karaa adda addaatiin ta'eet isin bira dhufuu qabaa jechuudha. Kanaaf maaliif asii gallaanis akka hin jiraanne kan namnis kawaannis laftis beekuu jechuudha. Nuti kiyya beekamaadha jechuudha. Kanaafuu galtee akka yoo keetuu si jalaa miidhame doogee ishee teessee deebi'uu barbaada qabsootti. Fedhi kee kanadha. Tole. Kan biraa gaaffii tokko dhumarratti sin gaafanname. Hiriyoota qabdu. Ammayyi mooraa diinaa keessaa kan lafa dhiitan jiru. Waan meeqa yoona kan amma tarkaanfii kaleessaa tarkaanfii safaana isa safaana. Hunda dhaga'anii isaan karaarraa makfamanii amma immoo kan biraa dhufaa jira taa'u. Inni galee. Jarri kun amma yoona okeen akkuma keessan kana gurra duudhaa dhufan ta'a. Dhufaa jiru ta'uu danda'a. Hin dhageenye shaneen sun isuma isaan jedhan rasaasuma lama baatti ijoollee bashantu faa 10 faa walitti qabamee namatti dhukaasee baqatee badaa akkasitti hubatanii dhufaa jiru ta'uu danda'a. Dhaamsa isin qabdaniif maali jara kana? Ijoolleen achitti afaniifani dhaamsa hin qabu akka kootii. Waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Nama nyaata nama qalaa sabaaf sablammii garaa garaati jedhamaa kan ture kunoo asitti argaa jirra. Sabni biraallee Amaarri hin jiru as keessa. Tigireen hin jiru. Sabni biraa as keessa hin jiru. Sabni as keessa jiru Oromoo qofadha. Kanaafuu warra achitti afanii kanan jedhanii yookiin gara kanaan karaa bilbilaatiin isaa ta'u karaa kamiinuu ijoollee as jiran kanaan miseensa as jiru kana wajjiniin wal qunnamee wanta achitti jedhamaa ture kanaaf isaas jiru akka adda baafatuun dabarsuu fi barbaadan. Hangam kootiin obboleeyyan kiyya kaachi jiru jechuudha. Kan ilmaa Oromoo ta'e guyyaa miti halkaniin dhiisee yookaan gara maatii isaatti galee maatii isaa tajaajiluu fi yookaan gara waraana adda bilisummaa Oromootti makamuu abdii isaanii qabaa jechuudha. Kana maaliif bakki amma obboleewwan koo jiru kun tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Miidhaa fi ajjeechaarra kan jiran kun karaa ibiddaa karaa humuuzii jala jira waan ta'eef dhiisanii akka gara maatii isaaniitii fi gara waraana adda bilisummaa Oromootti akka makan isaaniif dhaama jechuudha.